Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa eebbifame miira ni danda'ama jedhuu fi onnattummaa jabaa uummata biyyattii fi kanneen guddina Afrikaawwan hunda biratti kan uumedha. Lammiileen sadarkaa jiru garaagaraa irra jiran utuu hin nuffinii fi abdiin kutatin qabeenyaa fi humna isaaniitiin deeggaraa xumuraaf kan geessisan piroojeektii guddaan addunyaa jabjechisiise kun bu'aa bahii fi dhiibbaa alaaf keessaa olaanaa ta'uudhaan kan inni injifannoo saboota biyyattiitiin xumuraaf qaqqabe. Akkuma ogeeyyiin ijaarsaa fi hojii gaggeessitoonni olaanoon piroojeektichaa haala mijataan taane hedduu keessa darban ogeeyyiin miidiyaas milkaa'ina isaa keessatti qooda tilmaama hin qabne baataniiru. Hordoffii addaan hin cinne jalqabaa hanga dhumaatti taasisuun uummata qaqqabsiisaa abdii uummata toruudhaan harkii hidhichaaf diriire akka hin dachaane gochuun danda'ameera. Olola alaa fi keessaa qolachuudhaan mirga qabeenya uumamaa ofiitti fayyadamuu Itoophiyaan qabdus addunyaa hubachiisuuf akkaan carraaqaniiru. የሀገራቸውን እውነት በሁሉም ሚዲያ አውታሮች ተጠቅመው gosoota miidiyaa hundatti fayyadamuudhaan dhugaa biyya isaanii kan addunyaatti beeksisanii fi ogeeyyii miidiyaa odeeffannoo dhugaa tamsaasaniif rogeeyyii fi hayyoota dhimmicha irratti dadhabbii fi nuffii malee hirmaataniif dinqisiifannaa fi galata qabna. Dhaabbileen miidiyaa dhimmoota dantaa biyyaalessaa kanneen jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyaatiif murteessoo ta'an irratti dirqama hojjechuu qabu kan jedhan barsiisaa gaazexeessummaa fi quunnamtii Nutumaan Aliyyii fi gaazexeessaa Efreem Tafarraan dhaabbileen miidiyaa qabeenyummaan isaanii kan uummataa ta'e yookaan paablik miidiyaa jedhaman dhimma hidha haaromsaa guddicha dabalatee ajandaalee dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'aniif gama dursa kennuutiin fakkeenyummaa gaarii akka qaban dubbatu. Miidiyaan amma fedhe yoo bilisa ta'e amma fedhe walabummaan isaa yoo eegame dhimma dantaa biyyaalessaa wajjin walitti dhufu garuu bu'uuruma irraatii kan sana kabachiisu kan sana hin cabsine kan sana hin faallessine ta'eeti kan hin argamu qabu. Maaliif miidiyaas yoo taate kanatti hojjettu biyyaafi anati keessa jiraattus biyyuma sana. Biyya sana balaadhaaf saaxiltee biyya sana rakkoodhaaf saaxiltee waan ati keessatti hojjettu hin jiraatu. Carraaqqiin godhamaa kun jiru kun walitti dabalamee jecha tokkoon kaa'uun yoo danda'ame of danda'uudha. Midhaan nyaataatiin of danda'u, teekinooloojiin of danda'u, anniisaan humna anniisaa biyyi barbaaddu kana ofii qabaachuudhaan of danda'u. Kanarratti miidiyaan uummata yookaan kan mootummaa kanarratti boqonnaan qabu hojjechaa jira. AMN dabalatee miidiyaaleen biyya kanaa kan mootummaadhaan baajanni ramadamu baay'een isaanii kan marratti hojjechaa jiru jechaadha. Mirga fayyadamummaa qabeenya uumamaa ishee kabachiifachuuf sochii gootu hidha haaromsaa guddichaan milkeeffachuu kan eegalte Itoophiyaan ammallee haqaa fi dhugaa jalaa dabe kan guddina dinagdee ishee miidhe harkaa qabdi. Milkii gaariin xumuramuu hidha haaromsaan argame daba keessoof alaa kan biyyattii ulaa galaanaa dhabsiisuun hirmaannaa isheen dinagdee addunyaa keessatti qabdu daangeessa irratti dabalamuu qaba kan jedhan gaazexeessaa Efreem Tafarraan dhaabbileen miidiyaa dirqama dhimmicha irratti hubannoo uumuu qaban baachuu qabu. Hiikaan ulaa galaanaa hiikaa dinagdee qofa miti. Dinagdeedhaan biyyi tokko of dandeessi jenneema qofa kan ittiin har'a gaafatamu miti. Sanarra darbee dhimma dippiloomaasiiti. Dhimma nageenyaati. Akka sanaan dubbatamuutu irra jiraata. Akka sanaan hiiktisaa ol ka'ee himamuutu irra jiraata. Dhuguma miidiyaan biyya keenyaa amma himamuu fi malu hin himnee kan jedhu hin qabaanan. Kana caalaa himamuutu irra jiraata. Sababni isaa akkuma ikoonomik paaworii qofaaf socho'amutti ilaaluutu jira. Iddoo baay'eetti akkaataatti hubatame garuu ikoonomik paaworii qofa miti. Paawor baalaansiidha. Amma gaanfa Afrikaa kanarratti humna Itoophiyaan qabdu, aangoo Itoophiyaan qabdu gama dinagdeetiin haa ta'u, gama hawaasummaatiin haa ta'u, gama siyaasaatiin haa ta'u, gama nageenyaatiin haa ta'u, gama dippiloomaasiitiin haa ta'u daran dabaluutu irra jiraata. Isa sana immoo akka sanatti yoo himte, akka sanatti uummata yoo hubachiifte malee dhuguma ulaa galaanaa argannaan rakkoon dinagdee ni kamaa, rakkina hawaasummaa ni kamaa jettee qofa kan bira darbitu miti. Sanarratti sirriitti hojjetamuutu irra jiraata.